dumbul baime rasa bau dumbul baime rasa bau salbatti dadantau dumbul baime rasa bau dumbul baime rasa bau salbatti dadantau salbatti dadantau salbatti dadantau salbatti dadantau salbatti dadantau Raafamuu qaba jetta. Ayyee. Yoo fuula keessa si gaagane sirriitti addaattaa. Dhaabbanni kee gabaabaadha nama bubbuge fakkaata. Addan baasiin hagagaa fi firaa birciqqoo kana keessa bishaan immoo aannantu jira. Maaltu jira? Injaagan tuttuqaa meeqoo hin gaagaxinnoon irraa dhugaa jedha. Ayyee. aannan dhumne jechuudha. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jechaa gamanaan Masaay Tsaggaa weellisaa lafaa ba'aadha. Dumbul baymee jedhee nu jalqabee garanaan immoo anuma tuquudhaan kinoo garanaan immoo walaleessaa Fayyisaa Dhaabaa jiru baga nagaan dhuftan sillachuu. Meeqa gara fayyee kanatti dhufa. Fayyisaan dubbiidhaan nu rukutuuf qophaa'eera har'a. Yoo nu rukutes nuuf kolchaa gaa. Asiidha kinoo aannan obaasaa inni immoo dhadhaa nu dibata hin beeku ani. Fayyee mee taalentii addaa qabda. Keessumaayyuu dandeettiin akkana yeroo baay'ee namni baay'een hin qabaatan namoota muraasa bira jira waan tokko laaltee akkasumatti waan ta'e itti moggaasu. Yookaan tasee yookaan imitation waan jedhamu jira. Waanuma san fudhattee ati lubbuu itti turta waltajjii garaagaraati irratti illee sin argaa. Akkamitti dhufe mee wanti kun dursiitii Fayyisaan eechaa dhufe akkamitti immoo as keessa seene? Ani sirriidha. Tanaan duras miidiyaa irratti gaafatameen ture. Ani dhaloonni koo gara bahaa kana hiddituu gama ta'us daangaa Baaleet irra malkaa Waabee gubbaattan dhagadhe. Godina Arsii aanaa Sirkaati. Maatiin durii kun kaasii faffaca'ee Arsii maalummaa Arsii irraa dhagannee isin dagannee hiddatuu gamummaa sanis abboota keenya irraa ni qo'anna. Taateen kun narraa odoo hin taane harmee kootu baay'ee dandeettii akkanaa qabdi. Obboleessi koo tokkos ni jira gara Suudaan kana badee ijoolleen keenya baay'een achi babbadu beektaa yeroo taate sanii ni jira kennaadha. Kennaa kana abbaan ofirratti hin beeku gaafa namni si jajjabeessaa dhufu immoo taatee keessaniin gadi baata. Akka dandeettiin koo kun kennaa kee kanatti fayyadame gaafa naan jedhan jajjabinan godhe sanbooda gaayivii irratti han bahe kanin antiitook irratti gadhiisuuf kanin ani waltajjii irratti adeemsisu gargari. Wanni waltajjii irratti na mudatu fuula nama sanii wanna gaalee dubbadhuuf alaabaa kan jedhuun baandiraa jechuun danda'a. Isa dogongora jiraate akkasitti akka fakkaltiitti fudha inni lammaffaa artistoota Oromoo hojiin isaanii cimaa ta'e jajjabeessuudha. Masaay hoo mee weelluu dhiyoo kana gadhiisteerta baay'ee si ilaalamaa jira. Akka mucaa lafaa ba'aa tokkootitti sochii gaariirra jirtaatis. Sanaan durallee sirba amma nuu kaaste saniin dura sirba biraallee gadhiisus baattu hojjetamee tureeyyuu natti fakkaate. Haasaa kanaan dura waliin taasisne wayii irratti sirba jalqabaallee akka qabdu yoom hojjette hin beeku malee sochii irra turte sirba kanaan duras. Dhugaadha ka ani amma weellisaa Masaay Tsaggaan jedhama kan itti irratti godina Shawaa Kaabaatti. Godina Shawaa Kaabaa san garuu amma godina Salaalee haa ta'u inni irratti hojjechaa jirra irratti hojjechuufis jirra nu ta'uu qaba dirqama. Ani kaachumaa inni eegalee artii jalqabuma waan baadiyyaa rafee eegaleef baadiyyumaa inni eegalee yeroo horii eegumaa maal kanarraa gaafan ka'u achuma ka'eetanii as dhufee gaafan sulta galu asumatti hojjechuu eegalee muuziqaa tokko jajjuursoo jedhe garuu hojiirra oollee amma ammoo kana lammaffaadha isin jechuu barbaadetani. Akkamsii deemaa jira amma muuziqaan ammaa kun kan duraanii sun akkasumatti hafe? Kan duraa yeroo sanitti haalli yeroottis sirriin turre deebi'eetis immoo jechoonnis filatamaadha.
jechoota ugaasiin jedhu namni amma bubbulu waa barataa mire ani yeroo sanitti waan hundumaa ofii kiyyaaf waan hojjedheef jalqaba waan ta'eef wanti sirrannes jira achi keessa deebi'ee tumammoo wantoonni illee jechuun hin jira miti waan hin taane waan ta'eef akka chaansii waan na tuquu akkasii tokkos ta'uu danda'a. Waan san gaafan ilaalan wanti na ajaa'ibu keessa tokko beektaa yuutuubii wayitiitti kennuu deemetanii maal jechuudhaan waan akkanaan beekuuf fudhadhuun qo'isiifan dabalanaan jedhe erga si'anii yuutuubittis daqiin kennuu hin barbaanne maaliif ofii kiyyaafan hojjedhee hin gulaalchine jechuudha. Kanaaf gulaalamuu qaba ture. Kun immoo baay'ee deemaa jira. Akka amma jechuun akkan amma hojjedhetti baay'ee deemaa jira. Haaluma gaariidhaan deemaa jira isin jechuu barbaade. Ayyee. Kan duraarraa gaammoo muuxannoo fudhatanii kan itti aanu bareessuun waanuma jiru. Kanaafuu gaarii naa deemaa jira. Gaariidha deemaa jira. Amma immoo inni immoo yoo laalame xiqqoo irraa wal agarraa san ta'a. Walitti deebina fuulli qondaala kanaa akkamii olaal? Goofaree filatee intaati gara keetti tan deebi'a dubbii nyaataa jedhanii warra walaleessu kana namanu. Fayyee egaa mana barumsattan jalqabe jette yeroo baay'ee wantoonni akka kitaaba barreessuu kuni wadaloon kuni warri diraamaa isteejii maal hojjetan baay'inaan ka'umsi isaanii daa'imummaatti mana barumsaa fi yookaan immoo iddoo garaagaraatti yookaan mana amantaatiis kan ba'an jiru keessumaayyuu warri fiilmii fi waan akkanaa walaloo maal waan kanarratti warri milkaa'an warra duubni isaanii ka'umsi isaanii warra achi ta'edha. Mana barumsaa keessatti illee egaa sochii cimaa akka qabdu naaf kaaste. Sana booda immoo guddachaa dhufee amma waltajjiitti baatee dhadhaa nama dibda. Intaati. Kanaafuu gara fuulduraa waltajjuma irratti baatee hojjetuu barbaaddamoo bifa kitaabatiin illee wanti lafa qabsiisuu barbaaddu jira moo taalentuma kana akkanumatti carraa argameen irraa dudubbachuu barbaadda? Maal inni gara fuulduraa maaltu jira karoorri? Taateen gara kitaabattis baasuun hin jira. Inni barreeffamee jirus hin jira. Wantoonni si daangessu hedduu jira. Kan aartiidhaan namootaafis barreessee kennu akkasumatti jira. Anamma duraan dursee mucaa kana miidiyaa irratti hangaaga onlaayinii irratti wal barre nan seenee ma jajjabeesse sirba isaa gaagaan aartistoota hedduun wal bare sababa jajjabeessuu saniitiin akka tasaa ta'e immoo isa shawaa kaabarraa ana arsii baagasii yookiin siinqoo mandoorraa jechaadha sirkarraa guyyaan wageenyu yaamsistee iddoo kanatti wal barsiisuudhaaf kun mataan isaa tokkummaa Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Ni jira namni kamuu kaayyoo qaba. Kaayyoo san darbattee gadi baasuu odoo hin taane namoota waliin madaaltee sochaaftutu jira. Sirboota aartii kana maaf akkanatti tolan beektaa? Barbarree qofforaan dhaggeeffadha aartistoota tuulamaa kana sirkarra taa'ee baay'ee ittiin taphannaa arguudhaaf hawaasni baadiyyaa kun baay'ee jaalata aartistoota kana ittiin sirbaa manoota gargariitti iddoo cidhaattis ittiin bohaaru. Garuu aartistoonni magaalaa keessatti waan wal bira ooganiif wal xiqqeessuu danda'an beekamu suni hawaasa Oromoo kana keessatti baay'ee fudhatama qabu. Anamma aartistiin tokko Finfinnee taa'ee iddoon itti dhaladhe san caala gaafa inni Gidheer yaamu garaan na rifata. Gidheer jechuun baala keessatti daangaa Arsii lafa beekamaa lafa qote bulaan gurguddaan irratti taa'u as taa'ee seenaa achii dubbata. Aartiin bakka facaase summiisa hawaasaaf ergaa dabarfate. Aartii ciccimaan immoo kallattii isin arrabsu. Kallattii isin arrabsu dachaadhaan. Fakkeenyaaf abbaa sirba dumbugaas jira. Abbaa sirba dumbugee ati ganaa lafaa dhufaa qacaleedha sirriitti nu bubbugee. Ani sin kabajamaafan si qeeqaa birriin quba keetirraa tuni qarshii meeqaa eeyyen kolfi akkasitti naa seeqii gaafan Finfinnee dhufe biyaansatti na eegin jedha biyaansaa maqaa jarritti baase tooftadhaan dhiiga ijoollee Oromoo dhangalaase garuu isinuu bitaa mirgatti kakkaattanii
Oromummaa keessan jabeessitaniituma Finfinnee keessa jiraattanii yoo hubannee ilaallu jarri qaaggettii jedheen kan nu ittiin beeknu karra qaaguu wantoota akkanaa kanarratti taateedhaan. Baay'ee bareeda. Galatoomii. Galatoomummaa inni osoo bakka biraa ta'e meeqas irratti faca'a. Galatatu caala. Maallaqarra galatatu caala. Yoo harkaa dhaban Hubadhaa nagaagaa. Yoo harkaa dhaban akkanuma jedhanii darbu. Hubadhaa nagaagaa. Maallaqa caalaa eebbatu caalaan siin jedha. Kaayyoo keessan gapheetti deebisaa nama jaalattan garaa qulqulluudhaan eebbisaa naaf jiraadha waggaa kuma birriin boruu dhumaan siniin jedha. Ayyee nuu taate. Loqonni keerree baay'ee garuma Arsii kanatti deema. Achumatti jechuun Tuulama warra Tuulamarraa dhalattus garuu kan guddatte artiisti. Dhaloonni koosachuu. Akkasii dhaloonni isaa Arsimu. Gulana waa'ee Arsii waan baay'ee irraa kaasna. Masaay sirbi amma yuutuubii irra jiru kun isa lammaffaa hojjette akka ta'e irraa kaasneerra. Gaariis immoo sii deemaara natti fakkaate. Mee sirba san duratti gidduu keessaa kaastee jalqabarraa yeroo ka'u xiqqoo miningi fuul akka ta'u kan immoo hiikaa gaarii akka qabaatu jalqabarraa kaasnee mee irraa haasaa deemna xiqqoo irraa nuu kaasite. Jalqabni isaa loleedha. Akkuma beekamu ka'eetis jira kaasameetis jira. Lolee jechuun namni Oromoodhaaf dhaabbatu kamiyyuu loleedha. Oromoo ta'ee namni Oromoodhaaf dhaabbatu kamiyyuu loleedha. Kanaaf mata dureen isaa lolee ta'e achirraa ammoo yoo lolee san siif kaasuu yoon barbaade. Ohoo yaa lolee ko arfa seeraan jiguu seeratu seerrata malee dhugaan galma tolti darri dhukkubsate kalee. Gadoon nu gondolchee gadadoo nurratti sirbee ayyaanni Oromoo kakatee waan kana jibbee kan keenya nu falaa kan ormaa manni baargama kutataan gaaddisa biyyaa saba isaatiif wareegama seenaa dhaloota tukaasa gootoon Oromoo hin duune nu cabsuudhaaf nu sakaalu elmachuufaa meessan guune lafee cabsaniiti. Furaa ngubu beeki ormi kolfaa nu ciniina yaatiru koome ofeeki ohoo ko yaa lolee ko ohoo ko yaa lolee makaasa gootoon Oromoo hin duune nu cabsuudhaaf nu sakaalu elmachuufaa meessan guune lafee cabsaniiti furaa ngubu beeki ormi kolfaa nu ciniina yaatiru koome ofeeki ohoo ko yaa lolee ko ohoo ko yaa lolee ohoo ko yaa lolee ko ohoo ko yaa kan kormaa bilatu kormoomee fokkisa kan dabdee balatu dhaloota guddisa an torba lallaba akka booda dura bifa loodhaftee ayyaantu dubura. Leenca gurbaa koo yaa lolee koo. Argitee yaanni artistoonni dabarsanii dhugaadha gafeedhaan cabsanii jechaan hubanii galabaa gaasiitti naqanii gubanii akkasi ergaa inni naa dabarsee artistoonni ergaa akkanaa walii dabarsaa baay'een jaaladha kan akka jawwee eenyus kaa ta'u dabalatee gammaa magarsaa siin jedha. Waan gaarii irraa kaasaa jirra. Kanasiinis dabalatee gammaa magarsaa siin jedha. Baay'ee waan gaarii irraa kaasaa jirra gamanaanis gamasiinis sagantaa bareedaa taasisaa jirra. Akkuma atu kaastee artiin indirectidha ergaan isaa yookaan immoo keessodha. Keessumaayyuu yoomessa kan jedhu kana yoomi fi eessa sirritti abbaatu keessa barbaaddata malee maal jechuu barbaade abbaatu keessa barbaaddata malee kun akkuma isinuu jettan akkasumatti kan ittiin dhiichisu jira.
warri afaan hin beekne ittiin dhiichisaa ture. Fakkeenyaaf sirba dura ati kaastee namoonni baay'een warri afaan hin beekne ittiin dhiichisu. Garuu nuti isaa wajjin hin dhiichisnu jedha ergaan sirbicha. Warri afaan hin beekne bakka cidhaatti illee bananii ittiin sirbuu Finfinnee kanatti yeroo baay'ee nan argaa. Baala gisee? Baala gisee. Reebicha dibbee isa karaa kaabaa faana ragaduu kana nurraa dhaabaa. Jarri garuu ittiin ragadanii. So akkuma isinuu kaastanii sirbi yeroo tokko tokko afaan addunyaattis wanti jedhamu jira. Osoo ergaa isaas baruu baattee ittiin dhiichista. Si galee amma fakkeenyaaf sirba afaan Tigree hin beeku. Sirboota isaanii garuu nan jaaladha. Sirboota Ingiliffaa sirriitti kanaan hin dhageenye jiru. Garuu kan si qabatu jira. Achi keessa immoo akka ogeessatti immoo yoo keessa buune ilaallu maal jechuu barbaade? Jettee xiinxaltee sana booda kanaaf akkana jedhe kanaaf akkana jedhe itti analisiisa hojjetta malee akkuma isinuu jettan artiin tokko kaayyoo qaba ittiin sirbamuuf qofa osoo hin ta'in. Atamma waltajjiitti baatee nama tokko laaltee akkasoo jettuun lafaa kaateen jettuun miti. Lafaa kaateen jettuun. Waan qabu jettaani garuu waanuma qabu sanuu akka qabu hundatti osoo itti himtee sitti jijjiiramuu danda'a. Magaatas taana. Haala ittiin itti himuu qaba. Magaatas taana magaataa jedhama. Kennaa haala ittiin amansiisu. Ittiin itti himuu qaba. Artii jechuun akkasi. Akkuma amma lafaa fuutee ati gabaabaa akka gufu osoo jetteeni. Baay'ee maafan kana kaasee mee yeroo tokko tokko keessumaayyuu warri taphee akkanaa fidan kun yeroo tokko tokko muuxannoo garaagaraan dhaban. Waltajjii irratti yookaan iddoo garaagaraatti wanti si mudatu yoo ta'e yeroo baay'ee nama gammachiistee hin dandeessu miti. Kan mufatus hin dhabamu. Alatti si waameefaa maal jechuu barbaadde taantee asiin jedheen jiru. Muuxannoo soo qabaattee mee kanarratti? Ni jira. Kan mucoo taatee darbe miidiyaa kaan irratti dubbadheen ture. Micayyoon ofitti qabeetan artistii yoo na dhungatte boqoon korasaa isa namni tasa waliin suuraa na kaasaa jennaan namni abbaan manaas achi jiraachuu danda'a. Darbeen ture namticha wayii na mudate akkuma fiigee dhufeen gammadee kolfee na badhaase inni qote bulaa jechuun tuffii itti fakkaate. Akkanumattuu yoo kofaltu hin addaattaa fuula kee gaagee qote bulaa warra galaanatti fakkaattaa hin jedheen. Qote bulaa naan jettaan jedhee booda. Dhabamu wanta akkasii. Jedhee bakka hin jira wantoonni akkasii beektaa. Waan tokko tokko immoo kan ittiin darbatanii waldhaan dhagaachaa akkanattoo si ilaalan bifti kee gurraachaan jedhaan nama gurraacha ta'eenis namoota achi jiru san kofalchiisuufani jechaadha. Maqaan taane natti hin baasiin quba kee hidhii irraa kaasi. Nuugam. Ayyee. Taatee yeroo saniiti irratti si mudata sirriidha. Amma kan ammoo mirkaneessuuf taatee koo kana ani uumamaan naa kenne kana irratti fayyadamuudhaaf mucaan kun nama hin kabajamu hin tuffataa yoo galtu lafaa dhufa uffata abbaa gadaa tuffataa Oromoo kamillee haa ta'u kutaaf amantaadhaan hin qeequu lafaa dhufa akkanaa kana kan Oromoo eeguu namni galiin sobeeti sagalee kee qofa dhagaa eebbis yoo eebbifamu ol ka'ee tarkadhaa seenaa tana hubadhaa naaf argaa eebba keessatti harka dha'uun yakkaa ati gaafa na yaamtu na shakkitee akka tasaa isteejii wayiirraan argite dhugumaami. Baay'ee nullee kaayyoon keenya duudhaa jiru irratti hojjechuu dagaagsuu warra duudhaa irratti hojjetan warra aadaa irratti hojjetan warra saba isaaniitiif hojjetan warra seenaa kakaasan isaan quba qabaachuudha isaan ummata biraan waliin ga'u fiidbaakii ummata biraanuu dhufu fudhachuudha kaayyoon keenya. Namni artii taphatu ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'a. Si galee artii keetii waan taajjabdee kaasuu dandeessa. Nutis kaayyoon keenya waan taajjabdee akka kaastu. Ati sirriidha, ati dalgaa, ati eebbifamaadha, ati abaaramaadha hin jennu. Yaada namootaa hin fudhanna. Namoonni garuu kan nu hubachuu qaban yaada namootaa yeroo fudhannu ati sirrii miti hin jennu nuti. Eenyunni uummanni jiraachitti. Si galee seenaan akka dabu hin barbaannu. Garuu namni tokko ani taajjabbiin qaba jedhee yoo asitti dhufee dubbate taajjabbii isaa haa dubbatu.
kan itti gaafatamu abbicha gatii ta'eef jechuudha. Nuti kana jedhin jennuun maaf jetteen hin jennuun. Maaf ebeluuf sirbite maaf ebeluu qeeqxee hin jennu. Maafi kuni akkana jedhaa maaliif akkana jettee garuu ni jenna. Taajjabbiidha karaa banuudha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya aadaan Oromoo uummata hammachuudha. Kan biraa moggaasan guddifachaan fudhatanii waliin jiraachuudha. Ati saba san maaliif ceetee arrabsite jennee gaafachuu dandeenya akka fakkeenyaatti kun. Malee ati sirrii muti jennee duraan gorru. Kaayyoo miidiyaas gatii hin taaneef jechuudha. Miidiyaan waan taajjabe garuu hojii kee keessatti kana jettee hirtaa jedheen si gaafadha. Sanaaf caarraa sii bana malee sitti hin cufu. Kanaafan kana jedhee hojjette namni baay'ee si hubatu jira. Namni irra deebi'ee immoo si qeequ jira. Kanaafuu nus kallattii saniin akka nu hubatamu barbaanna. Aadaan duudhaan Oromoon guddaadha. Wanti isaa guddaan seenaan kaleettis akka jalaa tuqamu hin feenu. Har'as immoo kaleerratti hundaa'ee namni har'a akka wal lolus hin barbaannu nuti. Namni hunduu kana beekuu qaba. Kanaaf waan kana kaastan natti fakkaata. Itti dabalataan immoo fayyeen dabaluu barbaadan natti fakkaata. Dhadhaa arsii kana dibatee cululuqee ijatti ginoo na balaqqeessaa jira. Yaanni ati kaafte guutuun isaa namni tokko nan hordofaa miidiyaa kanarratti namni waggaa tokko seenaa waggaa yoo hime Oromoodhaaf Oromummaa cimsa. Seenaa tuulamaa yoo ibse Oromoodhaaf Oromummaa cimsa. Ani amma guddinaalee Oromiyaan qabdu hunda isaa seenaa beekuu dhabuu hin danda'a. Kana lafa ani itti dhagadhee sanoo ifatti baase Oromoon walitti funaannatee aartiin ittiin fayyadama. Oromoon tokkummaadhaan wagabdadhaa bakka jirtanii waaqanuu kadhadhaa furmaanni jiru isumaa mire. Kan sanirraa hafe ati haloonatti deemna taanaan ani haloon sitti deema taatee akkasiitiin wal balleessaa deemuu ta'a waan ta'eef ani sirnoota darbe keessatti ofirra darbee namni maatiin koo anaa jedhee miidhame abbaan koo bakka koo bu'ee hidhame haati too bakka maatii koo irraan deemee ilkaan ishii hanga cabuu ga'e saniif waan mara yoo gadi baasaa deemte wanni dhoskattee qabattee sochaatu hin jira jechuudha. Wal hubachuun dirqama waan hunda keessattuu wanti hundumtuu hin qaqqaba waan jedhuun an akka nama tokkootitti anis akkasumatti yaada. Gara keetittan deebi'a yeroo qabnu wajjiniin wal bira qabaa deemna yeroo muraasatu nu afanatti fakkaata. Gara fuulduraa karoorri jiru maali? Egaa tokko jettee jalqabde tokko jettee lama jetteerta already. Gara fuulduraa social lifein biraa akkuma jirutti ta'e jireenyi biraa akkuma jirutti ta'e wanti ulfaatu akka jiru naaf gala garuu karoorri fuulduraa gama aartiitiin itti deemuu maal fakkaata? Egaa karoorri amma gara fuulduraa itti deemnu kanan itti deemu san kophaa osoo hin taane uummata waliini. Aartiin dhuguma qabeenya aartiin qabu uummata qofaadha. Artistoonni Oromoo qabeenya isaan qaban uummata. Aartiinis uummatuma keessa jiraata. Maaltu jira sitti gara fuulduraa wanti nan itti deemu kaayyoo amma eegalee kuni kaayyoo kiyyaa isa dhumaa miti. Kaayyoo kiyya isa jalqabaate jechuudha akka jalqabaateetti fudha. Aartii keessatti aadaan jira, safuun jira, duudhaan jira. Wantoonni immoo uummata keessatti hin jedhamne illee jira. Kanaaf isa san wanta jedhamuuf wanta hin jedhamne uummata walii galtee karoora ati qabdu mooyyuu karoora ani qabu kanumatu beekamire. Gara fuulduraatti ani yoo xiqqaate birraa barii kanatti muuziqaa tokkichaa hojjechuun fedha. Ittuman deema kanaadha jalqaba waan ta'eef parsantii 100 keessaa parsantii 99 naaf jechuun barbaada. Galatoomi. Dhumarratti caarraa tokkoon isinii kenna dhaamsa walii galaa yoo qabaattan wanti immoo ni hafa yookaan kana osoo hin jedhin hin darbu wanti jettan yoo jiraate fayyirra hin jalqaba. Ani artistoota Oromootiif dhaamsa xiqqoon qaba. Kan sanarraa fi booda yoo naa eeyyamte mata duree ati filattee akka wagagootti si ibsuu hin danda'a. Jaartii teerraa isoo ta'e. Eenyuma namaati naa eeyyamte. Jaartii arsiirraa naaf iddaa'ama warra horii baay'ee qaba. Sanittan sii deema artistoota Oromooti seenota dhodhokataa kana qoradhaan jedhanii hawaasa keessatti ija hawaasarra jirtanii gaafa bakkee gaariitti mul'attan baadiyoota keessa gadi bubbu'aatu baay'ee gaafa Boorana deemanii qarqaaran ittiin gammannee ittiin bohaarre nutti tolanii saniif isaanitti gammanna.
akkasumatti tokkummaan godinaalee Oromiyaa kana keessa kan akka Dirree Sheekanaa Huseen asiin Wallagga kanas bu'een ture beektaa gara Arjoo kana yoo gad dabarte firee mukaa qofa nyaattee hin jiraatta yoo laaltu abukaadoo maal kan baay'ee biyya sitti tolu Oromiyaan hangana bal'atti jetti. Dachee Baalee kan ammoo yoo gadi buute namni tokko kumtaala 500 galcha hoo itti namni iddoo kanarra jiru siin amanu. Badhe sagaalee haa sirbitu jedha warra achi immoo sirba asii kana hawwa. Akkuma kun qamadii agamitti namni tokko gana galcha jedhu kana jechaadha. Ammaani tuulamni fiigichaan beekamoo doosiin jedhe fudhatama hin qabu na biratti. Arsii fiigichaan beekama tuulama immoo xiiqii isaas geerraraaf sirbaan baafata. Kan sanirraa hafe yaada fudhu kanarraa kan hafe taatee uumamaa waan ta'eef kiyya waan ati filatte irrattan si hojjedha jechuudha. Dhaamsa tokko qabda Masaahii? Eeyyee ani akka dhaamsaattis ta'e akka gorsaatitti wanti uummata waliigalaa uummata Itoophiyaa kanaaf yookaan immoo uummata Oromootiif jedhu tokkummaadha. Yeroo baay'ee tokkummaa kanan jedhaani Baalee ta'e Arsii Wallagga ta'e Jimma aadaan gargaraa ta'u malee afaan keenya tokko. Aadaan Jimmaa qabdu Arsiin qabaachuu dhiisuu danda'a. Arsii keessatti gaggeeffamuu dhiisuu danda'a. Aadaa fi amantaan garaagarummaa qaba. Tokkoffaa kana adda beekuudha. Lammaffaa immoo gama qaamolee kamiituyyuu qaamolee siyaasaniittis haa ta'u gama karaa kamiituyyuu haa ta'u tokkummaan uummanni Oromoo tokkummaa akka godhatu yookaan immoo tokkummaa akka qabaannuun uummata Oromootiif ibsuu barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo aartiin kan uummataati. Uummannis aartii kana akka jabeeffataniin jedha. Ayyee yaada gaarii walirraa kaasaa turre as geenye kabajamtoota daawwattoota keenya waan irraa kaasaa turre irraa akka itti gammaddan abdiin guddaan qaba. Nuti qophii kana yeroo qopheessinu biriij aart jennee biriij jechuun riqicha yookaan ceesisuudha. Riqicha kanatti fayyadamnee aartiin humti mataa isaatiin riqicha aartistii fi uummata waliin geessi aartiin hubannoo aartistii fi yaada uummataa kan waliin geessudha aartiin nuti kaayyoon keenya sanii kuni qophiin kun qophii keessan abbaan barbaadan garana dhuftanii yaada barbaadan irraa kaafachuu dandeessu akka uummata keessan hin mufachiisnetti akka seenaa keessan hin mufachiisnetti nus kanumaaf kana hojjetaa jirra. Qondaalli garanaa qondaalli Arsii kuni carraa tokko naa kennitu malee jechaa jira. Yoo dandeesse wanta tokkummaa Oromoo dubbatu irraa naa kaasi yoo hin taane ta'e immoo yeroo biraa naa kaasta waan irraa qophoofte garuu naaf kaasitii sagantaa keenya cufna. Tokkummaa kanarraa nu jedhe. Tokkummaa filattanii tokkummaa filannee yookaan ittiin haa dabalta gulaa. Galatooma na gorfadhaa akka jaarsaa artistoonni Oromoo hanga har'aa darbanis waa'ee tokkummaa kana faarsaa. Barumaan dubbanna waa'ee tokkummaa isinillee naaf ibsitanii na gaafachuu keessaniin galatoomaa isiniin jedha akka ogummaa jechuun hojii keessanii kan akka walitti dacha'een wal nyaachaa jiru numa akka bineensaa Oromoon kana hubachuu qaba inni alaaf keessaa seenaa isaa inni eenyumtuu qoratee argaa namni qeequu hin danda'u ijoollee Wallaggaa durattuu ati naa kaaste seenaa dhugaa jallisanii eebbisaa ija barbadaa Finfinnee keessa harkisanii isa darbee miti isa har'aas hubadhee yoo gaalu fakkeenya naan fudhattu leenca baddaa tuulamaa Haacaaluu ilma Hundeessaa kan Oromiyaa keessa faca'e akka qilleensaa ittiin bohaara inni alaa fi keessaa ina surree citte jilbarraan hirphinee gaarii hin jaalanna basaastuu bichaa jibbine tokkumaan humna akkasiin diina garaa gumnaa Finfinnee kana koo ciniinnannee keessa bulle Arsiin illee harmaaf harka keenyatti murree seenaa kana hundumtuu galmaannaa gaa yoon nageenya sinii dhaamu akkam jirtu baaga ijoolleen madda walaabuu seenaan qabu laphee keessaa kuusa hin jaalattaa misi fudheen boorana si buusa. Eeyyeen gujiin eeboo isaa qaree guutuu Oromiyaatiif ta'aa ture sagalee ni beeyta. Harargee warra lapheen sibiilaa gadi ba'ee sitti ibsa hojii dhiiraa saniifani kanan dhugaa jiru dubbise gaafa Haacaaluun wareegamu isaanii warri siidaa kukuffise kana yoon siin jedhu har'aa miti sa'aatiin itti aarsaa kaffallu wal qabannee mana tokkummaatitti haa gallu. Finfinnee maqaa bichaa miti itti baafnee maqaa akka nurraan fudhanne hagagaan maqaan ishii ganamaa shaggarii mee jecha kana hiikkaatti fudhadhu keessa naan gage shaggar yaa hangafa fiichee diddee ganda gaaltaa odoon garafee si jiilchee jedha warri jaarsi tuulamaa inni ganamaa
akaakayyuu koorra hin dhagaye baay'iseen gammada koo tokkummaan Oromoo odoo ifatti naa bahe saniif lafa jirtanitti waggo ilmaan warqituu seenaa kee Oromummaan yaa argitu seenaa baay'ee nuuf dabarsitan diina hedduu teessanii seenaa Oromummaa sirriitti dhageessanii hin hojjedhu seenaa dabaa waanan barreesseen qabaanneef xiqqoo afaan na qaqqabaa dhugaa eeyyen sitti tole funyaan natti raaftee maqaa bareedaa wayii naa baastee areeda kana baay'atta gubbaarra ni addaatta abbaa qabeenya magaalaa Finfinnee natti fakkaata eeyyeen akkasitti kaatee kufaa na jetta yoo deemtu kootii kana hurkufaa kootiin kunuu qarshii kuma meeqa namni hin beekne duuban si qeeqa akkamiinan dubbii dhiisaa kolfi keetuu jaalala nama qabsiisa eeyyeen mucaan kunis uffata abbaa gadaa uffatee gapheerraa addaataa michayyoon ani duukam irratti jaaladhe takkanatti fakkaata. Qoladhu amma. Qoy waa tokko siin jedha halagaa fi firaan yeroo baay'ee warri tuulamaa kun maaliif rifeensa firaa? Maa goofaree filaa anaafuu gaafidha. Hin tuffatinaa ijoollee hiyyeessaa aadaa ofii qabachuuf goofaree bittinneessaa dhaamsa tanan isinii qaba inni alaaf keessaa garuu sagalee keessanii rukutaa basaastu biyya diiguuf deemtu nurraa kutaa keessattuu warra tiitookii irraa iyyu kutaaf amantaan nu qoodaa gaafa si biras na biras ga'e hundumaanuu hin oodaa maqaan miidiyaa keessanii kanallee Biriij miidiyaa kana nuuf jajjabeessaa Biriij miidiyaa jette sagalee guddaadhaan dubbattee al tokko akkuma na jaalattuun oduu as jettee na dhungattee jedha eeyyeen aartiin rasaasaa wal kabanya wal jaalanna waliin suuraa nu kaasaan siniin jedha abbeetis akkana jedha eeyyeen bu'aa bayii baay'ee keessattan ka'ee kufee daangaa waabee arsii sirkaa irraa hin dhufee naaf jiraadha ijoollee tuulamaa baga tokko taatanii Oromiyaa guutuu nuuf aarsaa diina garaa aarsaa hamaan hojjettinaa ifa harka wal qabattanii baga Oromummaadhaan wal abdattanii siniin jedha qubni keenya kuni kan nama 10 natti fakkaate moo jechuma keessatti garaana nyaate birrii tana takkitti naa baasaa. Tanaafis tana naa baasaa. Oromoon tokkummaa yoo hin qabaanne dhiiga walii dhangalaasaa. Baay'ee naa taateerti dhugaa taalentii addaati baay'ee. Sittan toleemi. Dhugaa baay'ee natti toleera jechuun sagantaa bareedaa taasisnee amman eegee ol taalentii kana akka guddistu abdiin qaba. Guddateera. Akka itti fayyadamtu. Nan qaba wantoonni hojjedhee hin jira beektaa tuulama irraa faffacaane immoo abbaa dhabde taane kan jedhu sirba baage kana socho'aa beektaa. Baaliyyoo tanas yaalta. Indee garaan kiyyas keessinii addaataa uffata kana geexidhaafan uffadhe sitti fakkaata nama hubatee gaagee. Tilmaameen ture duraanuu. Nama hubatee gaagee hin beekan akka ta'e aadaa warra baalee siin jechuun barbaada. Arsii baaleen balballi tokko nu hin qabnu rakkoo siin jechuun barbaada. Nuutaati. Sinii taanaan nuutaati. Ani lachuu keessaniifuu waan gaariin hawaa deebinee yoo wal agarree natti tola yeroo biraa yoo rabbi umurii nu kenne deebinee wal agarra jedhee ni yaada. Ammasitti garuu isin hojii keessan itti cima Oromiyaan kan qabdu nama akka keessaniiti. Oromoon kan qabdu nama akka keessaniiti. Namni Oromoof hojjete hundumtuu anaaf Oromoodha. Abbaa fe'aa ta'u kaaba isaa jiraatu kibba isaa jiraatu. Kan hojjete kiisiin birriidha jechi kee sirriidha jechuu barbaadee magaalaa naataati. Namni Oromoof hojjete hunduu Oromoodha. Seenaan dogoggoraa soo jiraate akkanatti bifa aartiitiin fidanii sirreessuu kan immoo gaarii ta'e akka itti fufu sirriitti irratti hojjechuu waan akkasii barbaachisa. Egaa ani isin hin gorsu isinuu of bartaniitti maal akka hojjechuu barbaadan itti amantanii seentanii. Seenaa ijoo takkan sii darbadha artistoota Oromooti afaan lama. Artistoonni Oromoo aartii guddisna jedhanii warri magaalaa Finfinnees Finfinneedhaan agarrattis haa ta'u. Eessattuu naannoo Shaggar kanarratti lafa 140 maaleen jedhamu kun kennamuufii danda'a. Warri lafa san gurguree ittiin magaalaa bulee maallaqa fixuu fi mana dhugiitii oolu nama Oromoo gurgure. Dhaamsa koodha kun. Aarsaa biyya kanaaf guutuun Oromiyaa kalee Naqamteerraa Hamboorraa asiin Arsii Gidhiirraa irratti wareegamaa ture lafa Finfinneetiif warra har'a lafa dhugaan fudhate anamma akka nam tokkootti manni narraa diigame Shaggar keessa manni kiyya sun Oromoodhaaf taanan magaalaan tuni kan Oromoof taatu taanan mana kiyyaa miti anis yoon itti wareegame nan qocca'u duratti sii dabarseen ture magaalaan dur tuulama keessatti hangafte magaalaa Shaggar jedhamti warri magaalaa kana hundeesse seenaa qaba tokko
koonsartii gargarii qopheeffatanii birrii miliyoona 2 miliyoona 3 fudhatanii bakkee bultii odoon sirreeffatiin konkolaataadhaan dubartoota babbareedan fudhatanii magaalaa keessa warra socho'uun kan akkuman faarsu kanatti bootaa tottolfadhee irratti gabba'uu hin danda'a wagaloo kootiin. Warra akkanaa kanaaf dhaamsa dabarsuun barbaada asumaan. Itti cabsiyaa cabanii. Maqaas dhahuu baattu nama dachaadhaan gara fuunkee dirqama waan ta'eef. Wal gorfachuun kan jedhamu kanuma. Isa kana. Artiin araada malee qabeenya qofaa miti. Artistiin qabeenya qabaatu homaa nama hin gaafachiisu. Hojii isaatiin galateeffatamee yoo waa'ee argate isallee akka itti gammadasi galata sirraa qaba. Akkumaatu dura kaaste artiin araada osoo qabeenyaaf ta'e warri hanga lubbuu isaanii dabarsan sun isaan silaa lubbuu isaanii dabarsuun waa sanyii isaanii duroomu turanii warri lubbuu isaanii qaalii kennan sun kan akka Haacaaluu naacha gidduu dhaabbatee isteejii irratti namoonni akkasii yookaan namoonni biroos warri aarsaa guddaa kaffalan osoo qabeenyaaf ta'e eega isaan darbanii booda sanyiin isaaniillee kan gara fuulduraa dhufan ni sooramuyyuu ni duroomiyyuu osoo artiin araada ta'uu baatte. Artiin araada qabeenya qofaa miti. Jechi kee amma yeroo nu jagaa nyaata goroggortee takka waa darbatan nama goota beekta warri gaazexeessaa kun. Egaadha. Haceen baay'ee kan namatti dhaga'ama. Ani akka dhugaa dubbachuu lafoo ta'e ergan dhaladhee beeke artistoota buleeyyiin umuriidhaan Hacee yookaan immoo gojjaan isaa Hacee kan caalan warri boqotanii jiran isa caalaa garuu akka keessa kiyyaatti maaliif akkanatti dhagahamu beeku duuti Haceenatti dhagahama beekta. Achirratti hundaa'uudhaan nama muuziqaa kiyya ammaa kana keessa hin jira. Hin badu dhugaan koodeedha. Irraasii jedhu laata. Yaa bashaasha koo maaloo jiraatu du'aan oode hiddatu hiddaa dhiigaa hin badu dhugaan koodee. Yaa bashaasha koo maaloo jiraatu du'aan oode hiddatu hiddaa dhiigaa hin badu dhugaan koode. Hiddatu hiddaa dhiigaa hin badu dhugaan koode. Hiddatu hiddaa dhiigaa hin badu dhugaan koode. Gaafii uummata maraa ta'eeti. Kanaaf kan hojjetame. Yaa bashaasha koo maaloo du'aatu jiraan oode hiddatu hiddaa dhiigaa hin badu dhugaan koodeedha achi keessatti. Dhugaan isaallee dhabameet dhagaa ammaa Oromoon keessi isaa gubachaa jira. Duuti numa jira mire garuu dhugaan sun osoo jiraate gaarii natti tola. Qeequun hin barbaachisu nama kamiyyuu qeequun gorsuudha malee qeequmsi surma barbaachisu akka fayyeen dursa jedhe keessa kiyya jira malee qeequmsi artistootas ta'e nama kamirraayyuu walaleessas ta'e namoota kamirraayyuu karaa gama tiktookinis ta'e gama kaminuyyuu nama qeequun osoo dhaabbatee irra gaarii qeequrra gorsuudha. Gorsanii gaafa gorsisuun didame garuu karaa ittiin deeman inni itti deemudha. Kanaaf kananaani aadaa duudhaa safuu jedhe sunillee jechuudha galatooma. Waa'een Oromoo kun kaasneef fixnu akkuma baay'ina keenya rakkinas baay'ee qabna ciminas baay'ee qabna. Baay'ee kaasneef fixnu har'uma waan hundaaf fixnu garuu waan ol agarree fa'anii itti gammadeera. Wanti isin irraa hambise yoo jiraate immoo na of kolchaa yeroo biraatan carraa isinii kenna. Wanti baay'ee akka dubbachuu barbaadan fuula keessan irraa nan hubadha garuu har'aaf naqarnarraa qabadhaa na of kolchaa. Galatoomi siin jenna. Ani taaganti mana siin bahe kanatti baaftee hawaasa irratti wannan uumamaan dubbadhe kanarratti akkan ibsu godhachuu kootiif galatoomaa isiniin jechuun barbaada guutuu boggaagas sisi eebbi waltajjii marraan argatte guyyaa walitti nu fide akkasuma anis dargaggeessa koo fuuldura yoon bargeesse na gorfadhaa jechaani akkasumatti fuuldura utaalaa oola waltajjii dhufurratti na milkeessaa yaadeemuun siin jedha. Naaf galatoomi naaf jiraadhu naaf guddadha eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa nuuf galchaa jennaan nusi warroota nu daawwachaa jiraniin nuuf galchaa galatoomaa nageenyi keessan nageenyi keenya iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u wal gorfannaa nu gorfadhaa wal jajjabeessinaa nu jabeeffadhaa isin jabeeffannaa isiniin jenna galatoomaa horaa bulaa. Ayyee ulfaadha isinillee waan dhuftaniif haasaa kana fakkaatu qophii kana bareedaa akkasii waan waliin turtii taasisneef waan waliin qopheessineef miidiyaan kun miidiyaa keessanii gara fuulduraas yaada qabdan irratti dhuftanii dabarfachuu dandeessu. Isin qofaa miti. Tuulamaan jennu, Wallaggaan jennu, Booranaan jennu, Arsiin jennu, Walloon jennu, Shawaan jennu miidiyaan biriijin kan hundaati.
yaa dhufan abbaan barbaadan abbaan Oromoo afaan Oromoo abbaan dubbachuu danda'u abbaa fe'aa ta'u dhufee dhaamsa irratti haa dabarfatu. Kana jennanusi kabajamtoota daawwattoota keenya hanga xumura qophii keenyatti nu faana waan turtaniif galatoomaa. Yeroo biraa keessummoota waliin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a.